Accettın demina. Please, varsın accettın demina. Wanjala dia makan.
نوم نوتا اسنلم أيه أيه hedduu galatoomaa bakka nu qabaddaa kalma kennii naalaan hayyee hundumti keessan hedduu galatoomaa bullooni Jawaar qofa miti bulloo baay'eetu garmaamaa jira anillee bulloo sana keessaa tokkodha maaliif hundumti keenya yaadaan hidhaa turre wal dhaggeeffannal tokko al tokko walaa dhaggeeffannu wal dhaggeeffannaa hundi keenyayyuu gammachuu guddaa qabnaa Jawaar Mohammed hayyuun Oromoo qabsaan namni Oromoodhaaf haarsaa guddaa kaffalee mana hidhaa keessatti dararaa hedduu argaa ture har'ammoo yeroo jalqabaatiif erga hidhaatii bahee booddee hawaasaa wajjin akkasitti wal argine anis amma Jawaariin arguu kootti baay'ee gammadeera anaa dhufu hundi keessaniyyuu anaa dhufu isiniin jenna amma kanatti fufee eebba maanguddootiin sagantaa keenya saaqnaa jaarsolii keessaati obbo Tashoomaan akkasumas immoo waldaa amantaa kiristaanaa bakka bu'anii obbo Yoonaas itti dabalee akkasumas immoo waldaa musliimaa irraa Sheek Areedoon asitti nu dhiyaattanii keessummaa keenya kabajaan eebbaan nu jalqabdu asitti nu argamaa ulfaadha. Abdul jadi mau ya. Aku dia mati selama ni saya Abdul. Okey, masih pun dah laga. Eller aku dia mati kesal. Okey. Okey, abbo dia mati kesal. Syekh Abdul Nur. Syekh Abdul Nur wasiratan asitti nu argama. baay'ee namatti tola. Hedduu nama marartuun akka ilaallu Oromoo baga gamman baay'ee namatti toltu.
dura waan jechuu qabuun ture nuuf galcha ammallee nuuf galcha yaa baay'ee nama marartu na akkasii wal taanee keessummaa keenya simannu baga boo'ichaa fi iyya goodaa kanatti cabbii keessa turree bo'aa turreerra warri keessattuu ala bultan waarsituu fayyii warri hoogganamu hundaan hubattoota warri dhiiraas baga gammadan isiniin jedha baga gammadan Luar keenya Ini gammadaa sirrii biyyaa irratti deebineeti akkuma hayyuun tokko siin jedhe namni yoo callises bira dhaabbatanii dubbachuun yoo dubbates bira dubbachuun nama dhibame jedhe bakka walitti dhufne hayyuu Muusaan akkas jedhe nama faarii Rabbi galanni haa ga'u Waaqaaf galanni haa ga'u hundumti keessa waa keessa galateeffadha Waaqi galanni haa ga'u rakkoo keessatti wanti hundumtuu hidhamnee turre ani rabbi kun kana halkan guyyaan midhaan soomaa ture yeroo lama ka'ee mobilii kiyya argaa ture obbo Baqqalas Jawaaris hin namnu jennee baay'ee gaddaa turre Waaqni gadda sana keessaa nu baasee tarraqii fagaan nu argisiisee Waaqaaf galannaa ga'u Waaqaaf galannaa ga'u Waaqa kan waa hunda uume abbaan addunyaa isaa Waaqaaf galanni haa ta'u kan ifas dukkanas uume isaa kan bishaanis biddas qilleensa kanatoo waatti hin kaffallu argaa qilleensa kana nyaataa jiraanna Waaqaaf galanni haa ta'u Rabbiif galanni haa ta'u gara fuulduraallee Waaqni Oromoo haa bilisoomsu Waaqni sammuu keenya haa bilisoomsu Waaqni bilisummaa nuuf haa kennu hayyuun namni ija qabu qaroon nu jalaa jaamsanii hundumaa mana hidhaatti galchanii isa kaan ajjeesanii acee keenya isin hundumtuu jaalattan ajjeesanii Jawaar sababa isaatiin hidhanii rabbi isas namsiisaa amaaruu Hacaaluun irras hin jira Jawaaris baga bahee nutti dabalame baga argine baga gammaddanii Oromoollee otoo hin argin ilma isaa abbaa kiyya naa hiikaa jedhee kan inni hiriira ba'ee mucaan duudhaan sun iyyaa ba'e otoo isa bira dhaqiin nutti dhufee Waaqni kabajaa kennuuf Waaqni ulfinaa kennuuf Jawaar jaalatamaadha rabbi jaala kana sirraa fudhati ammallee gara fuulduraatti akkasumatti jaalatan karaan ati deemtu siifaa milkaa'u namni gufuu adda addaa karaarra dhaabaa jira gufuun sunumaas hin tuqini of kan karaan nagaadha karaan nagaa namni deemu nagaadhaan deema nagaadha barbaade waallee adda baafatanii argachuun gaariidha isa kaanis harka tokkoon eeboo harka tokkoon marga jedhani inni eeboo qabatee deemus inni marga qabatee deemus lachanuu yoo didde kana jiraadha kanaafuu karaan margaa sirra hojjetamu Waaqni karaa deemte siif haa qulqulleessu karaan keessan haa qullaa'u Waaqni nagaa nuuf haa fidu ummanni keenya du'aa jira saa kanatti bo'aa jira du'aa jira ummanni keenya gaddaa jira lubbuun keenya lapheen keenya yeroo hunda gaddaa jirti firri keenya du'aa jira kanaafuu rabbi Oromoo bilisa baasu qabeenya keenyaaf duuna kan namaan barbaanne kanaaf ummanni keenya rabbi bilisa isaa godhu Waaqni bilisa nu haa godhu Waaqni nu haa bilisoomsu galatooma Tole maqaa Waaqaatiin jalqabna Waaqa kadhannee maqaa isaa waamannee hoo jalqabnee milkaa'ummaa nuu kenna walgahii keenyaafis milkaa'uun kaayyoo keenya walootti qabnu akka sabaattis milkaa'uuf gargaarsi Waaqaa yoo nu waliin ta'e malee hin ta'u kanaaf maqaa Waaqaa waamannaa kananas jiru akka waldaa kiristaanaa keessaa dhufeeni garuu bakka bu'ee miti akka nama tokkoottan hirmaadhe kanaaf eebba godhi yookaas kadhata godhi jennaan natti toleera tole jedhee garuu duraan durseetuun kadhatatti hin seenin obboleessa keenya Jawaariin guddaa gammannaa Waaqa galatu ija keenyaan si arguu keenya garaan keenya baay'ee sassataa yaadda'aa sodaataa ture
amma garuu baga nagaadhaan baatee nu gidduutti argamte waaqa galataa ga'u jennaa gammachuun koo guddaadha kan saba kanaas akkuma kana waaqa kana galateeffannaan kadhan galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyoo yaa gooftaa hunduma keenya nagaatti nu eddee akka kanatti akka walitti qabamnu waan nu gooteef galanni siif haa ta'u sababa nu laattee sababa gaarii sababa nu yaa Waaqayyo itti sassataa turre sodaataa turre obboleessa keenya kana nagaan nu baaftee saba isaatti akka inni makamu saba isaa waliin akka inni dubbatu hojii isaa akka inni hojjetu waan gooteef yaa Waaqi si galateeffanna guddaa si galateeffanna galanni siif haa ta'u waaqni gaariin waaqni waan gaarii gootu waaqni nama gargaartu si gargaarsa keetiin yaa Waaqayyo obboleessi keenya kun dhufee nutti dabalame gargaarsa keetiin wal geenye ammas immoo kottu yaa Waaqayyo walgahii keenya nu milkeessi Waaqayyo nu eebbisi tokkummaa nuuf kenni yaa Waaqayyo yaada walii kabajuu dhaggeeffachuu yaa Waaqayyo waliin hojjechuu yaa Waaqayyo ati nuuf kenni waaqa keenyaa saba keenyas ati milkeessi ati gargaari tokkummaa saba keenyaaf kenni yaa Waaqayyo sabni kun waliin ta'ee yaa Waaqayyo bilisummaa isaa bira akka inni ga'uuf ati saba kana gargaari nagaa kee nuuf kenni walgahii kanas ati hamma dhumaatti nu wajjin ta'ee nu milkeessi walgahii obboleessi keenya deemu karaa inni deemutti ammas kana booda isa eegi hojii isaa milkeessi wanti inni hojjetu ija godhatee innis sabni isaa akka itti gammaduuf yaa Waaqayyo ati gargaari maqaa Yesuusiin ameen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي سكين جواري مغرب بالعباسي وهقول إسلام يجتون أمتي مسلمة ككريستانا كواقفتها بكتير مرة ربي أفانتك وقولي أمتي والإنجيرات ونقاو والإنجيرات ربي يادك مرادك إنك المانو هقاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت تفوفي kanatti fufee armooliisii sirna mijuu qabu amatti fufuu dandeessu.
Itti sagalee. Sagalee barbaanne. Tolee kanatti fufee dura ta'an hawaasaa Firaa'ol Muktaar keessummoota keenyaa simachuudhaaf haasaa gabaabduu godhaa. Firaa'ol yeroo hojjetu. Akkam jirtu baga nagaan dhuftanii. Amma nagaamaa'e. Hundi keessaniyyuu hedduu galatooma keessummaa keenya nu simachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti akkasitti nu dhufuu keessanii fi haala beeksisaa fi waan adda addaa sanirratti illee nu hubattu jenneen abdanna. Garuu wanti guddichi isa nagaadhaan asitti nu waliin argamuu isaati. Saniifuu hedduu galatoomi jennaani isinillee akkuma beekamu gaafa jalqaba irraa ka'eetiniin miseensi keenya qabxiiwwan tokko tokko kaasuu barbaada. Akka obbo Anwaar fa'a yoo yaadattan ta'e gaafa isaan mana hidhaa seenanii haga hawaasni keenya ka'u eeguu dhabanii adda isaanii alaabaa fudhataniitiin gadi bahan. Akkasitti nullee haamilee nuti ta'anii isaan waliin gadi baane hawaasni keenya yeroo hunda uummata isaatiif quuqama ammallee sanumatti jira gara fuulduraatti illee sanumatti jirra jechuu fi baga nagaan nutti dhufte hedduu galatoomi nuuf simachuu keetii fi galatooma. Tolee galatoomi Firaa'ol kanatti fufee obbo Buttaan as ba'anii keessummoota keenya waltajjiitti nu afeeru. Obbo Buttaan gara waltajjiitti naa simadha. Tolee utuu obbo Buttaan carraa kennii namooti warra dhadhaabachaa jirtan bakka qabadhaa ta'a. Wal jalaa siqaati iddoo waliin gaa galatooma. Akkam ooltan haluu daga yaa duraan dursee anis irra deebi'ee obboleessi keenya qabsaa haqa namaa ka ture hin dhagamaami hin dhagama duraan dursee irra deebi'ee bu'aa bayii akka biyyaatti akka sabaatti nu mudatee keessatti qaamaan hirmaattee ilmaan Oromoo rakkoo Oromoo furuuf uf kennan wajjiin biyyatti rakkoo biyyatti mudate dhandhamtee yeroo hawaasni biyya alaa kun rabbi umrii si kaa jedhee hin yaannetti hireen guyyaan kee waan hin dhuminiif rakkoo keessaa baatee deebitee hawaasa si jaalatuu fi ergaa qabdu eebjuu qabdu hawaasa keetii qooduuf deebitee mul'achuu keetiif irra deebi'ee galanni ka uumaa galanni ka rabbii jedha baga deebitee ummata wal argite siin jedha. Kanatti aansee xiqqoo wama xiqqoo jedha waan agartee hojiin kiyyallee nama afeeru malee waa haasa'uufi miti. Haalli amma keessa jirru walxaxaa garii walxaxaadha garii murteessaadha. Nuti akka hawaasaatti hawaasni kun hawaasa badhaa fedhiin ummata kanaa waan beekamaa duraan dursee irra dhiifama naa godhaati bakka adda addaatti godhamaa ture. Namni as jirru kun yeroo tokko ol kaanee gootota keenya ka duriitiif ka ammaa haa yaadannu yaadannoo isaaniitiif xiqqoo ol keessoo dhiifama naa godhaati yaadannoo daqiiqaa 3 daqiiqaa tokkoo gootota keenyaaf haa goonu.
ulfaadhaa wayyamaa. Akkuma dura jedhee obboleessi keenya nu keessatti argamee yaada isaa, yaada biyya isaatiif qabu, yaada ummata isaatiif qabu, yaada dhala namaatiif qabu nu qooduu isaatiif hiree qabna. Odoo gaafsan gaafa Haacaaluu dhabne tarabbii ta'uu baattee innillee nu keessaa dhabame hadha kana hin qabnu. Kanaaf irra deebinee galata galfachaa. Garuu yeroo ammaan kana nuti ummanni ala kana jirru gaafa isaan hidhatti guuraman, gaafa isaan qabsoo ufii itti hirmaatanii qeerroon dhiigaan fidde san biyyattu jettiikuuf biyya galan balballi cufamee ala kana dukkanoofne gaafa Haacaaluun du'e asitti garuu qabsaawaan hin kufaa, qabsoon itti fufa. Ummanni keenya rabbi badhisee nu uume. Weellisooftoonni keenya waan baay'ee jedhaniiran abdii qabna dhallee. Jawaariin ka dinqisiifadhuun akka nama tokkootti waan tartii seenaa keessa dabree fi rakkoo Oromoo laakka'uu bira dabree waan itti amanu qulqulleessee as fidu jira. Kanaan irra deebi'ee maqaa hawaasa Oromoo Oslootiif biyya kanaatiin jabaadhu, waan itti amante akkasitti ummata keetiif ibsi, waan fedhii Oromoo waan dandeettuun guutuuf qulqullinaan itti fufii ulfaa jabaadhu siin jechuu barbaada. Kana yoo jedhu gaafiin kenna biyya keenya irratti biyya hambaa dandee biyya hambaan wararreeniti. Dachii keenya irratti seenaa baay'ee barreeffamee qoratameera. Maali garuu rakkoon keenya? Humna. Jawaar odoo humna qabaatee waan dhugaa dubbateef waggaa 50 durallee hayyoonni Oromoo dhugaa dubbatan dhugaan biyya sanitti hin argamne. Humna waan hin qabneef waan dubbatan sadiitti hojiitti hiikuu hin dandeenye. Haddallee shakkiin nuti qabnu akka ummataatti akka ummata bal'aatti waan yaaddu kanayyuu fiixaan baasuuf gufuu nu dura dhaabattu waan ofirraa kanama eegu rabbumaa akkuma jettu garuu tanamoo maatiin qophii barbaachisaa nuti hawaasa kana bakka bu'ee itti gaafatamu kana fudhee yeroo dubbadhu ijoollee teenna gaafa balballi cufamee biyya keenya irratti ukkaamamne ala kanaa sagalee nuu taate haga dhumaatti akka waliin jirru akka nuu beektu nuti qabsoo karaa nagaa hin jibbine. Oromoon qabsoo karaa nagaa hin jaalanne sheexanaa miti biyya balleessuuf miti ka uumamne garuu balballi cufamnaan hireen jiru mirga haqaa qabna falmachuuf ummanni haga naga'u ummanni guddaa waan fedhe ta'uu danda'u humna wal buufnee ija nu argatan. Kana yoo jedhu ammoo keessa keenya qulqulleessuun barbaachisa. Amma bakka lamatti Jawaariin maaliif walabummaa Oromiyaatiif haasa'uu didda jedhee akka duriin komadhuan qulqulleenni barbaachisa. Waan danda'u nutti mujjira garuu ilmaan Oromoo haasawaan karaa dhabanii itti cufamee ala jiran ka gaafa dukkanaa sagalee nuu ta'anii faana buune akka irradduun hawaasni keenya badhaan beekuu qaba, firri keenya beekuu qaba, diinni keenyas beekuu qaba. Kana jaalanneetii miti akka jaanjummaa miti burjaaja'uu miti kun akka obboleeyyan kee tokko anaanuu jechuu danda'an afaan lama dubban afaan lamaa miti siyaasaa hojjechuu jirra taphaa miti. Kun siyaasa malee nama du'ee boonnee qabsoo keessatti boo'u nama keenya seeraan sattaruu geegeessuun nurraa eeggama malee seenaa isaa barreessuun nurraa eeggama malee seenaa namni irratti san hojjechuun nurraa eeggama malee boo'ichaaf hocaan keessaa ba'uu hin dandeenyu. Rabbi si haa milkeessu. Waltajjiin itti aanu keetii gara hawaasa keetii koottuu waan rabbi sitti agarsiise sagalee keetiin dhageessi jedhee si afeeraa ulfaadhu. Mike was a bit one of the mics, yeah? Kan what do?
Hasan ufik. Tatama masih ini. Enggak, bukan tak masih. Aku kamu. Bukan kuat itu dari Ini menuju mesti skor pada negara sekarang ini. kamu udah betul. Kamu? Oke sih, oke. Oh, bodoh. Asal nyanyi asal bodoh. T-shirt kating kau. Agaknya aja udah nih, wanita itu ada. Itu ya. Naga kabdani. Si Eropa tuh Minnesota rada mahasiswa jadi mau kamu dekat dumata deh mana nih. Oslo nama kali dumata orang yang beku. Jerman itu le nami dacha dabale dumata karga jiru. Warri Minnesota nama nurra ko datang jani akasih tindu le kofa. Gavan da kummo yo akhir ratani. Nanti kani kanafu amumarra ni macu berbada. Baga olor tani baga bayat tani. Amalle nubalada. Scandinavian tuh nama lakosisi teka. Sering dabalati jolle Oromo Norway tadi Hindu akan nugotan abdin kaba. Baga wala garre. Wah itu guys dabarre. Wang case dabarre kan ani. Du satu umperu. Itu case dabarre. Karu galatoma. Rabbi vis galat ni agau. Sini vis galat ni agau. Mana dah cabut tadi numbah ne. Seera jallati diriirsi tadi numbah ne. Kana nulle sini rane ini. Mana dah cabut tadi aku numbah tadi sindi saati kero karre orme rane ini. Seera jallati sakka diriirsi tadi numbah tadi main. Osoo seera jallati diriirsu taate abbootiin alangaati fi abbootiin murtii. Dhimma keenya ilaalanuu yeroo guyyaa lama sadii nun bulchan turan. Wanni nurraa isin dachaan nu gootan hamilee keenya eeguudha. Haa toltu, haa baddu, haa guddattu, haa xiqqaattu sabni kun miidhamee jira. Sabni kun hangafoonni keenya, abboonni keenya, akaakawoonni keenya warri nu dura qabsaa'e dhugaa qaba. Xurreen irra deemaa turan xurree dhugaati. Nulleen xurree tanarra deemnee saba kana bakkaan takka gahuu qabna yennet walumaan carraayinet achirratti kan wareegamu nu biraa wareegame warri hidhamu ni hidhamne. Kanaaf hamileen isin nu eeydanii kaayyoo sanarratti cichuu keessan kan wareegame irraanfatuu dhabuu keessan kan hidhame irraanfatuu dhabuu keessan cabbii biyya kanaa keessatti baatanii hiriira hoggaa baatan mootummaan biyya sanii ni dhageessi osoo hin ta'in yookiin immoo faranjiin dhageessee nu baaftii fi osoo hin ta'in maatiin keenya jaallan keenya nu duubatti hafan hamileen isaanii akka cimu gochuu irratti hojiin hawaasa biyya alaa hawaasa diyaasporaa keessattuu akka Noorweey kun shoora guddaa taphate. Poolisiin nu jaalatte jetti rakkattee nu hiite malee. Hiriira keessan kana filaashitti gooteet kophee keessan dhoofitee nuuf itti turte jechuudha. Thank you. Hedduu galatoomaa. Hedduu isin hin boonna galatoomaa. Biyyi tunis biyya galataati. Biyyi Noorwee biyya galataati. Isin warra as jiru dhiisaati. Uummata keenya Minisootaatu mishinii Swiidinii fi Noorweeyitu achi geessee qubachiise beekaa. Biyyoota Awurooppaa keessaa warri dura Oromoof dirmate Oromoo rakkate biyya isaarraa ari'amee Somaaliyaa keessatti hoggaa Somaaliyaan kuftu rakkate warri dafee dhaqqabee fi qubachiisee guddisee aadaaf seenaa isaa kabajee afaan fi barsiisee afaan isaa kabajee fi nu bira dhaabate keessaa biyyi tun biyya galataati.
dhugaa biyya isaanii waan hin jiru osoo hin ta'in biyya galataati. Biyya kana galateeffachuudhaaf dhufne dhokannee dhufne malee dheengaddas turre asirraa Osloo deemne Siwiidin deemne kana warra mootummaa isaaniittis galata galfanne dhiyeessinee jirra. Isin warra as jiru qubachiisuu qofa osoo hin ta'in biyya keenya keessatti shiraaf sharrii deemu miidhaa uummata keenya irratti deemu dura dhaabbachuu irratti security council irratti bakka adda addaa irratti kallattiinis kallattii maleenis haqaaf dhugaa biyya keenya uummata keenyaa bira dhaabatan waan ta'aniif uummata galataati gara fuulduraatis biyya kana keessatti cimtanii tokkummaa keessan cimtanii hawaasa keessan cimsitanii isinitti ufitti isin fudhachuu isaaniitiif akka isiniin boonan gochuu qabdan jechuudha. Dhugaa biyya gaarii jirtan baqataa gaarii ta'aaf ilmaan keessan lammii gaarii godhaaf hedduu isiniin boonan isaanis dhugaan isiniin jaa isaanii isiniin boon hoggaan dhaga'an illee nan boone kanaaf isin illee Noorwee illee galatoomaa Oromoon Noorwee galatoomaa jechuun barbaada. Arra haasaa caalaa marii goona waan hin sodaanneef Muktaar Usmaan gaaf tokko biyya dhufeeti yeroo viidiyoo tokko gaafiin wat godhee bakka dhaqan dhoorginaan gurbaan na bira dhaabatu maqaan dha'u fuulaa turraachitu eegale ka asitti lafateetitti bakka atitti aangoo qabdutti agana si gaafate osoo Osloo dhayite dhaabata si fincaasisan jeen kanaafu Osloo irraa sodaa qabna jechuuf magaalaan akka Osloo fi Torontoo magaalaa qabsoo'onni gameeyyiin gurguddaan keessa jiran ka qabsoo tana bakka isiin irraa kaate wajjiin ka'anii bakka isiin kuftetti kufanii osoo lafatti nafin ka'anii cabaniis okkolaa warra qabsoo tana asii hin ga'e waan taatanii fi waan qabsoo waan keessa dabarree fi waan hedduu isinitti himuun namatti ulfaata. Hawaasa irraa hubatan malee hawaasa hubachiisuu barbaachisu miti hawaasa irraa baratan malee hawaasa barsiifnu miti. Kanaaf Osloo hoggaan dhufu sirriitti itti qophaa'e hoggaan immoo makiinaa keessa ka'ee gaaddisaan faan na fidan immoo na harkaa facaate hedduunsi. Kanaaf isin irraa barachuun barbaada. Dura bu'aan keessan duruu na eegale yeroo dheeraa ol beena nama amma rifeensa qaba gaafa isa beeku. Dhukkeen irraa kaasaa dura gaaf dabara paaltoof irraa kaasee jechuudha. Kanaaf duruu na eegale. Kanaaf marii bal'aa goona. Eegani hidhaa bahee callisee interviyuu kennee as haasaan guddaan godhamaa jira. Saba keenya gidduutti mariin guddaan godhamaa jira. Dibeet guddaan godhamaa jira. Kun xiqqoo waan sirrifachiise natti fakkaata. No, irrifatina. We are a deliberative society. Kun uummata mariiti. Oromoon yaada dhiyeessee odaa jala taa'ee yaada san irratti dhukkee walirraa kaasee waliin mari'atee hanga walii galutti jalaan ga'u. Kanaaf marii ammaa kana by design itti yaadeetiin eegalchiise kan akka beektaniif. Waa lama irratti marii kan qabu. Tokkoffaa biyya keenya keessatti nagayaa barbaachisaa. Humnoonni wal lolaa jiran mootummaa irraa kaasee lolaan biyyi ijaaramu waan hin jirreef kaleessas dongora jechaa ni turre har'a dongora ta'uu isaanuu gubatanii waan arganiif gara nagayaatti haa dhufan kaja'u kaafnee jirra. Kun marii guddaa kaasee jira. I'm glad kaasuu isaatti immoo ittiin gammada itti yaadeetiin maaliifi wantoota hedduu callisaniitu yoo ka deeman taate hin ta'u. Meeritiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Warri mootummaa siif ilaaluu qaba. Qabsaa'onni keenya siif ilaaluu qaban akka hawaasaatti. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Wal fixiinsi deemaa jiru. Waan nu dhukkubsu alatti caalatti fuuldurri dhufaa jiru baay'ee waan na sodaachisuuf dhimmoota kanaan dhodhoo isaan maaliin fayyiftu akka jedhamanitti dhodhoo isaadhaan bira dabruu osoo hin taane rakkoo Oromiyaa keessa jiru ifatti baafnee irratti mari'achuun uummata kanaaf barbaachisaadha jedhee waan hin amaneef marii kana immoo yoo akka kiyyatti gogaansa naacha ta'e taate malee namni kun kaasuu waan sodaatuuf hin kaase tokko kana.
Lammaffaan akeekni ittiin deemnu ifaan ifa ta'uu waan qabuuf fafakkeessaa wal sobaa uummata kana sobaa deemuu hin qabnu. Kanaaf nu akka paartiitti irratti marreennee ejjennoo fudhanne ejjennoo dur qabnu kan irra deemnee mirkaneeffanne waan qabnu uummata kanaaf kan ta'u saba kanaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni qeefiit irratti ittiin bulchan biyya immoo waliin bulchan dhaabuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessinee jirra jechuudha. Kana irratti hiriyoonni kiyya dhukkeen irraa kaasaa jiru. Kuni bareedaadha. Barbaadeetiin jechuudha. Now we are talking. Amma Oromoo keessatti amma Oromoon waa'ee Oromoo haasawuu eegalee jira jechuudha. Manadhaa keessa teenyee wanni ilaalaa turre Oromoon waa ofii dhiisetti waa'ee Ormaa laala. Waa'ee Ormaa haasaa ture. Maal nu rakkoo dhabneeti? Maal nuti rakkoo dhabneeti? Namni keenya dhumaan jiru ka dhumaati Ormaa boo'uun gaarii. Ofii boo'uu qaba namni. Qabsoon teenya dagamtee rakkoon uummata keenyaa dagatamee qabsoo Ormaa goonni keenya dagatamee goota Ormaa lalisuurra turame namni. This is not acceptable. Sabni guddaan akka Oromoo dhimma isaa mari'achuu qaba. Oromoof dabartu malee nama biraatiif naannoo isaanii dabartu. Kanaaf mariin amma godhamaa jiru, dibeetiin amma godhamaa jiru, lolli jecha amma godhamaa jiru saba kana ni fayyada malee miidhuu sodaatina. Sirriitti dibeet goona itti gadi buune. Ishuuleen hedduun bayaa jiran. Kanarraa kaanee mariin amma godhamaa jiru marii constructive ta'e. Namoonni amma tokko miiraan deemanii wal qoqqocoluun jiraachuu danda'a. Tana daran illee keessa dabarre beektu miti baroota 2011 baroota 2001 2003 2004 dabanat paal tokko oo dargoggooyyii taate malee nu warri dulloomin beekna. Tana caalaa keessa dabarre qaramne keessa dabarre jechuudha. Ammallee konfiyuuna keenya keessa ni baana. Kanarraa ka'uun yaadota lamaa tokko dhiyeesseetiin waltajjii isiniif kenna. Mariin ammaa kun maalirraa ka'aa? Confusion afaan fajjiin amma uumamee waggoota lamaan sadan afran dabre kana uumamee kun maalirraa ka'e? Afaan fajjiin jira. There is a confusion waggoota afran dabre kana keessatti. Confusion santu amma mariidhaan dhooyaa bayaa jira. Confusion kun maalirraa ka'e jennee oggalaallee if duuba deebi'uu qabna. Waan qabsoon teenya keessa dabarte tokko tokkoon xiqqoo dabarru ilaallu. Qabsoon teenya Haile Sillaasee irratti eegalte. Zaman Haile Sillaasee san hoggaa Haile Sillaaseen kufu qabsoon teenya 75 hamma 79tti confusion akkanaa kana keessa seente. Maaliif? Yeroo Haile Sillaaseen dhufee lafa qonnaan bulaaf deebisu amma hoo jecha maal irratti akeeka kam irratti hedduu nu jalaa nyaatee qabsoo teenyas xiqqoof duuba deebise. Kanarraa ka'a. As dhiibaa darbuun ni kufe. Darbuun ni kufe. 91 ni dhufe. 91 hoggaa dhufu gaafiilee Oromoo ijoo fakkaatan ijoo ta'an akka deebisuu fakkeesse. Hubadhaa darbuunis lafa guutuutti hin deebine nan deebise malee haga tokko deebise. 91 mallasaan dhufetti gaafii Oromiyaa jiru naannoo Oromiyaa akka dhaabattu ayyame. Gaafii qubee ni deebise, afaan Oromoo ni deebise, gaafii eenyummaa ni deebise. Kunis qoqqoodama fide. Fakkeenya tokkoon barruu tokko dur kan indoo isaanii darraabs tokko warri agartan transforming Oromo movement kan jedhu I think 2009 or 2010 kan hin barreesse tarsiimoo qabsoo qeerroo kan itti baafne jira barruu gara fuula 40 amma iccitiin qabu dubbisuu dandeessan. Barruu san keessatti wanni nan kaa'e tokko ture 91 irraa kaasee haga tarii 2010 boodaatti hawaasa keenya keessa afaan fajjii fi falmiin guddaan murnummaan guddaan dagaagee deemaa ture. Maddi isaa maali hoggaa jettan 91tti gaafiin Oromoo gamisni deebi'ee gamisni waan hafeef. Gamisni deebi'ee gamisni hafe.
Fakkeenya tokkoon kenna barumsa keessatti. 92 fudhadhaa. Sochii Oromoo Galaasaa Dilbootti hooggana. Uf duba deebi'a. 75 Taaddasaa Birruuti fuulli isaa. Yookiin immoo 67tti uf duba deebi'aati yeroo amma Taaddasaan faan dheeraa dhaqan. Taaddasaan dheeraa dhaqee alagaa jalatti bulaa jirta. Alagaan si saamaa jira. Afaan keetii fi aadaa kee si ukkaamsaa jira. Yoo jeeni qonnaan bulaan dheeraa qonnaan bulaan Arsii fakkeenya baay'een barbaadu. Maaliif si ofii irgoo safara? Maaliif mana murtiitti bakka araddaatti si maabaloo dubbata? 92 Galaasaa fuutanii dheeraa yoo geessitanii waanuma Taaddasaan jeessan yoo inni kaja'u taate uummanni hin dhaga'u. Maaliif Shinaabbaachoo Difaambaachoon achi irgoomsisoo guuraan jiran? Maaliif si maabiloon hin jiru afaan isaatiin? Kalee afaan ormaatiin dhiitama amma afaan ormaatiin dhiitamuu eegalee jechuudha. Na hubattu? This confusion is very important. Gaagama crisis qabsoo Oromoo keessatti 92 irraa kaasee probably hanga 2014 qabsoon keerroo eegalutti gaagama mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamteef 91 akkaataan itti mootummaan deebii Oromoo gaafii Oromootiif deebii itti kenne murteessaa ture jechuudha. 2018 waggaa fudhanne ammas chaalenjii biraa keessa seene. Qabsoon Oromoo dhiibee sirnicha kuffise. Amma rakkoo guddoo seenne. 75 74 91 Orma irratti qabsoofne kan aangoo irratti deebi'es Orma. Sirni cunqursaa kanuma Ormaati jechuudha. It is an repression by the other. 2018 Orma irratti qabsaa'uu akka hin dandeenye taane. Keenyumatu mataa mootummaa qabate jechuudha. Maaliin jechuun jira? Hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi hariiroon uummata Oromoo jijjiiramas itti fufaas deemte waan ajaa'ibaati. 75 jijjiirama dhufe lafti amma tokko Oromoof hin deebi'e. Oromoo fi mootummaan garuu diina ta'anii itti fufan. Oromoon security threat Ethiopian state ta'ee itti fufe. 95 91 shoora qabsaa'ota keenyaatiin fi saboota birootiin sirni darguu kufe. Gaafiin Oromoo hamma tokko hin deebi'e. Irraa sharafamee deebi'e. Miidhamte? Dargaggeessa waan taatu mataa jabaa qabda. So, sirriitti akkana hubattan barbaada. Maaliif this is fundamental gara fuulduraa yoo adeemtu taate waan kan hubachuu. Hariiroo the relationship between Ethiopian state and the Oromo continue to be securitized despite so many changes. 95 lafti deebinaanis diinummaan mootummaa Itoophiyaatii fi ka Oromoo hin jijjiiramne mootummaanis Oromoo akka diinatti ilaalu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe. 91 gaafii silaa ijoo Oromoo jedhamu hammi tokko hin deebi'e garuu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe mootummaanis Oromoo akka diinatti security threat itti ilaalu eegale itti fufee jechuudha. Jijjiiramni jira beekaa hamma tokko lafti deebite hamma tokko gaafiin afaaniif gaafiin naannoo deebi'e 91 2018 Orma qabsoofne Orma ofirraa kaafne keenya ol baafne. Down wayyaane jenne eega jala buufne booda amma nama keenya tongoo qabate. Yet hariiroon Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa diinummaadhaan itti bu'e. Kun wanni Dr. Gammachuun jedhu rakkoon Itoophiyaa Oromoodha rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhu kanarraa ka'aa jechuudha. Kana erga ta'ee gara fuulduraa naanna'u irratti waan kana sirriitti hubatanii fireem gochuun barbaachisaadha. 91 fakkeenyaaf akkaataan sirna
olaantummaa Amaaraa irratti itti qabsoomne sirna olaantummaa murna Tigraay irratti itti qabsaa'uudhaaf hin hojjetu ture tarsiimoon isaa maaliifi naan jedha. Sirni san duraa darbuu duraa kaasee hanga Haayile Sillaasee irra ture direct rule hordofaa ture. Ormatu qe'eerra dhufee ummata bulchaa ture. Direct rule ture. More French style ture. Sagaltamii tokko booda ka dhufe sirni Mallasaa immoo indirect rule keetummaan si saama ifii sin saamu. Sirni Haayile Sillaasee directly qabalee ramma gandatti sirna gad diriirsee extractive exercise hojjeta ture resource buqqaasuudhaaf. Sirni Wayyaanee immoo tooftaan sun waan hin hojjetiniif nama gahaas ka Oromiyaa guutuurra qubachiisu waan hin qabneef gaafii Oromoo hamma tokko hin deebise. Garuu dantaan isaa guddaan aangoo fi qabeenya waan tureef qabeenya immoo jallaa nu keessaa filateen saamuu fi dhiituu ajjeesuu itti fufee jechuudha. Indirect rule itti deema. Kanaaf tarsiimoon keenya kan hanga 91 fayyadamaa turre tarsiimoo direct rule yookiin immoo sirna bittaa kallattiidhaa kan alagaa irratti kan bocame ture. 91 booda immoo tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna ture. Tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna. Tarsiimoo keenya jijjiiruudhaan tooftaaf tarsiimoo sirna gita bittaa alkallattii ta'e indirect rule ta'e itti qabsaa'uuf nu baasuu qabna turre. Kana gochuu irratti hin danda'amne. Marii fi qoqqoodamni abaa'oo keessa seene kanarraa dhufe. Fast forward to 2018. Laaftutti hin ilaalina. Akkaataa sirna amma dura sirni amma immoo fundamentaalii jijjiirama guddaa jira. Hubadhaa isin jee hiriiroon mootummaa Itoophiyaatii fi the state Ethiopian state fi Oromoo diinummaa irraa hin jijjiiramne. Garuu akkaataa humni aangoo qabate itti bitu tarsiimoon mootummaan the way the state tries to handle the Oromo question strategiin isaa jijjiiramaa dhufe. 2018tti nama keenya aangoo qabate. Dura hamma san duraatti gita bittaa ormaa jala turre, kolonii ormaa jala turre, kana jechaa turre mi jiran. Amma immoo waan jibbannullee dhabne maaliif orma jala hin jirru. We must understand kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gara fuulduraa deemnee yoo jennu taate dubbiin 2018 booda hariiroon sirnichaatii fi uummataa diinummaa ta'ee itti fufus tooftaaf tarsiimoon sirnichi ittiin deemu kan sirnoota amma duraati irraa adda ta'uu hubatuun barbaachisaadha. Takka jeen irraa bu'a. 75 sirni darbuu gaafii lafaa deebise. Gaafii belbeltuu yeroo sanii gaafii lafaa turte deebise. Gaafii belbeltuu gaafii lafaa turte deebise. Eega gaafii belbeltuu deebise maaliif Oromoo wajjin diina ta'e itti fufe? Maaliifi sababni isaa Oromoon gaafii paakeeji ta'e qaba. Gaafii sadii jenneera amma dura. Abbaa biyyummaa jalatti kan deebitu. Eenyummaa ofii kabachiisu. Qe'ee ofii irratti qabeenya ofii irratti abbaa ta'u. Mootummaa isaa ta'uun filachuu. Mootummoonni dhufaa dabraan garuu kana keessa takkuma qofa. Takka irraa nusa ishii fuudhanii deebisaa deeman. Kanaaf Oromoon gaafii deebifte sanii hin gammadaa hin dammaqa. Taafte sanii immoo qabsoo isaa itti fufa. Qabsoo isaa itti fufuun sun immoo mootummaa san ni darara. Kanaaf hariiroon diinummaa. The securitization of the relationship between Oromo and the Ethiopian state continued. Kumala 91tti gaafii ijoo Oromoon yeroo san ittiin socho'aa ture warreen dura turtallee beektanii gaafii Oromiyaa dhaabuu gaafii afaan ofiitiin barachuu ni deebise. Garuu gaafii guddicha tokko hin deebifne. Maaliif? Oromoon Oromiyaa dhaabbachuu barbaadeera. Afaan ofiitiin barachuu, aadaa ofii guddifachuu barbaadeera. Garuu waan tokko barbaadeera san caalaa. Oromiyaa ofii irratti ifiin bulchuu barbaade. Afaaniif aadaa ofii ifiif guddifachuu barbaade. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa ofii qabaachuu qaba ture. Mootummaa ofii filate. Sirnichi immoo
hamma tokko irraa kennee mootummaa kennuuf dide. Kanaaf hariiroon diinummatu. The way the state functions is very interesting. State only yang kun afaan Oromoo waan hin jirreef mootummaa illee miti government miti state. 2018 gaafiin guddaan nuti oofaa turre sirni alagaa kufuu qaba. Sirni Oromoo dhufuu qaba jennee deemne. Inuma dhufe. Nama Oromoo aangoorra nu kaa'e sirnichi. Sirna Oromoo garuu ijaaruu hin dandeenye. Maaliif Oromoon kan gaafate ormi akka nurraa ba'u barbaanne irra garuu nama nu barbaanne nama nu filanne sirna nu filanne kan nu bulchu barbaanne. Sirnichi abbaa irree nu kenne jechuudha. So unfortunately hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi ummaticha jidduu jiru hariiroo diinummaa ta'ee itti fufu. Kana sirriitti hubatanii deemuun barbaachisaadha. Akkamitti haa deemnu? Bakki irraa ka'uu qabnu tooftaaf tarsiimoon mootummaa Itoophiyaa Ethiopian state jijjiiramuusaa akka duritti alagaa irratti orma irratti qabsaa akka hin jirre keenyuma irratti akka kalee agaaziin hin jiru sirni darbuu hin jiru amma kan jiru keenyumatu keenyaan wal lolaa jechuudha. Kun nama baay'eedhaaf liqanfamuu diduu danda'a. Miti. The state has reinvented again using our own men and women. Haala kana keessatti fuuldura Oromoo yoo carefully deemuu baanne waggaa 20 wayi qisaasne jijjiirama sirna darbuutirraa gara wayyaanee dhufe san sirritti hubannee tarsiimoo jijjiirama saniin madaalu baafnee deemuu dadhabuu keenyan gara waggoota 20 wayi qisaas boodarra kana hubannee tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko ni yaadattan. Tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko qabsicha gara magaalaa galchuu qabsicha gara lafaa fi risoorsiidhaan wal qabatu middle class ta'ee wal marjii godhe kanaan wal qabatu jijjiiruu ture. Bal'aadha yeroo biraa kitaaba keessatti barreessee waan jiru ni agartan. Amma hoo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'uun fi sirna abbaa irree ofii irratti qabsaa'uun tarsiimoo adda addaa hordofuudha qaba. Ara xiqqoo teeoreetii kaaliin ta'e dheengadda ijoolleedhaaf ibsaan ture bakka biraatti. Sirna abbaa irree ormaa jechuun nama alagaa laga gamaa dhufee waa si jalaa fuudhe yookiin immoo si miidhe abbaan keetis adeerri keessi obboleessi keetis si wajjin ka'eet reebee ari'ee yoo barbaachisaa ta'e ajjeesee haaloo sii ba'a tokko ta'e jechuun maatiin kee orma kaasu sirna abbaa irree ormaa akkasiin irratti qabsaa'aa ture. Sirna abbaa irree mataa keetii jechuun immoo nama jallaa obboleessa kee jallaa jechuudha. Obboleessi kee jallaa yoo si falate yookiin immoo hatee yoo si miidhe si araarsuudhaaf waan ni saame si deebisuudhaaf maatiin si bira dhaabachuu danda'a. Caccabsee daaree akka godheen haaloo irraa baay'ee yoo jette garuu maatiin kee bakka lamatti baqaqa. Haateetiif abbeetu waliin ta'an. This is fundamental laafuutti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha. Akka kalee deemnen karaa kalee deemne jennaan we will go to a very dangerous path. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo rakkoo keessa galcha. Maatii keessan beektan maatii keessan namni lama wal lollaan haga fedhe tokko jallataa tokko qajeelaa haa ta'u maatii addaan baqeessa. Oromiyaa keessatti maatiin Oromoo adda baqaqee jira amma. Oromoon keessattuu baay'ee bifa nama gaddisiisuun sheexana kan godhaa jiru hin beeynu keessattuu Wallagga keessatti Shawaa Lixaa keessatti Shawaa Kaabaa keessatti Gujii lamaan keessatti nama jajjabaa qofatu ajjeefama. Jaarsa jabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa kan nama walitti fiduu danda'u. San qofaa miti. Walajjeechaan ta siyaasaa bira dabartee kan dhuunfaa ta'aa jirta. Personalized violence is coming. Humni lachuu akkuma kaleessi jee Oromoof hin dhaabadhaa jira.
warra biltiginna akka fagoo laaltan kanaaf yoo itti siitanii laaltan warra siyaasaa osoo hin ta'in keessattuu warra qawwee harkaa qabu warra kaan olaaltanii Oromoon aangootti dhufeera. Pay attention to this. Oromoon aangootti dhufeera. Dhiiga meeqaan aangootti dhufne? Haa toltu haa baddu. Amma gadhiifnan ormatu gara biraatii dhufee qabataa. Kanatti hin deebinu kanaaf lolaa jirra siin jaa. Obboleessa isaatiin lola beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru immoo qabsoon Oromoo butamteerti. Oppidiyoon alagaatti galtee nama keenya miidhaa jirti. Cabsuu qabnaa hidhee lola. Lama ta'ee wal cabsaa jira. Kuni wal mo'achuudhaaf baay'ee ulfaata. And I don't believe it's a winning strategy. Warri mootummaas yoo dhuguma hundallee ta'uu baatu yoo dhuguma Oromoo ajjeesuudhaan ilmaan Oromootiin wal loluudhaan ilmaan Oromootiin wal rukutuudhaan amma yeroo tokko waan hogganni Oromiyaa bulchu tokko hoggaa gadi ba'ee shanii ammanaa damassasne jedhu nama dhaga'ama. Maaliif obboleessa isaati kan inni fixe vice versa gara kaanitti sogaatu. Namummaa qofaa miti obbolummaa qofaa miti kan isin jechaa jiru maatuma isaa adda baqaqsaa jira. The Ethiopian state has found a new way ammas akkaataa itti perpetuationii Oromoo irratti gootu kan ittiin fufaa jirti jechuudha. Kanaaf marii bal'aa gaafata. Chaalenjiin amma Oromoon isa mudataa jiru ta'amma duraa irra jabdu. Maaliifi ta'amma duraa ta'alaat turte. Ta'amma duraa ta'alagaat turte. Ta'amma duraa ta'ormaat turte. Amma ta mana keessatti. Rakkoo mana keessaa immoo mana keessatti fixatan. Kanaaf ho'iwaataa turre. Rakkoon mana keessaa tuni mana osoo isin hin diine. Isin akeekkachiisuun barbaada isin kadhachuun barbaada. Mana kana osoo hin diine mana waggaa 50 kan utubaa bakka tokko dagalee bakka tokko lafee teenyaan dhiiga teenyaan waliin qabnee haga tokko jaarree yeroo kabaan nu hafu kanatti ilmaan mana keessa wal loluu eegalte kana osoo manni kun hin diigamne fala itti barbaaduu baannaan rakkoo guddaatu uumama. Bilisummaan barbaannu biyya teenya irratti abbaa biyyaa ta'u qabeenya keenya irratti amma barra Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hiraara irra ga'urraa uummanni zabanni wayyaanee osoo nu deebi'e jechaa jira. Ni beektanii maatii keessan yoon soobee gadhaa gaafadhaa. The anarchy, lawlessness. Kanaaf wanni waa'ee nagaa haasayaa jirruufis mootummaa jaalannee yookiin woboo jaalanneeti miti. Wotaaddaraa walaa fi tusurra koon qabu. Konsekwensiin isaa itti aanee wanti dhufu baay'ee waan nu sodaachisu. Qabsoo Oromootitti illee guufuudha malee gara fuulduraa waan hin tarkaanfachiifneef. Oromoon kan qabsaa'e hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf. Mootummaa isaa ta'uu filatee abbaa irree jalaa ba'uudhaaf. Qe'ee isaati irratti nagaan ollaa wajjin nagaan qotatee daldalatee jiraachuudhaaf. Har'a garuu warri godinoota xiqqoo nagaa qaban irraa dhuftan illee hedduun boonina. Ibiddi kun bakka hunda ol gahaa jira. Mana hunda waliin gahaa jira. Kana dhaabsisuu baannaan akka kiyyatti rakkoo guddaatu dhufa. Kanaaf akka kaafaa'uttis akka mataa kiyyattis wanni jechaa jirru wanni amma ta'aa jiru kun qabsoo Oromootiif guufuu guddaa Oromummaa fi Oromiyaadhaaf balaa hamaa fidee dhufaa waan jiruuf mootummaanis akka mootummaattis balaa guddaa waan itti fidaa jirtuuf biyyallee qilee buusaa waan jiraniif qilee kanarraa dhaabanii akkuma Oromoo wajjin wanni ajaa'ibaa Oromoon gara walitti jabaataa Oromarraa. It's ironic, isn't it? Ani hedduun gammada uummata Tigraayiif isin qabsaa'uu keessaniif hedduun isin hin boone haaloo akka hin qabanne uummata dhugumaan mirga namoomaatiif qabsaa'u akka taatan mirkaneessitanii jirtan.
Uummata Tigraayiif gargaarsi dhaqaa jira dabalee dhaquu qaba. Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona tokko tuqaa 5 buqqa'ee jira. Abbaa kanaa jee namni garagalee ilaalu hin jiru. Namni tokko. Oromiyaa keessatti guyyarra namni 10 20 dhibbaan ajjeefamu. Loltuu miti kan isin jechaa jiru. Jaarsi biyyaa, qonnaan bulaan, daldalaan, dubartiin. Akkuma inni eeggate Jarmanitti jee namni abbuma argeetu ajjeesa. Poolisiin ni ajjeesa, kuun ni ajjeesa, kuun ni ajjeesa. Eenyu du'e? Eenyutu ajjeese? Maaliif ajjeefamee hin jiru fuudhanii nu awwaalu? Namni disensitized ta'aa dhufe. Kun immoo fuulduree keenya irratti rakkoo guddaadha uumaa. Kanaaf hamma dandeenyetti humnoonni jiran waan mana keessaa kana sirriitti naa jabeeffadha. Akkatti namni keenya orma caalaa walitti garaa jabaatu. Lola ormaa araaraan fixani. Wallola orma wajjin qaban araaraan fixani. Ka ilma ayyaa wajjin qaban immoo qawween fixuu barbaadan. Waay! Kanaaf kanuma jechuu barbaada. Inaas hojii garuu namni mirkaanii buna kanan si'a galatooma ceerraa isin kenna. Gaarii doon booda sagantaa keessan fixaa fi deebiin ta'amoo isin ta'a? Ansilaa jalqabarratti akka waa'ee hacaaluutii fi yaadannoo gochuudhaaf dura dursa gore maaliif baay'ee ofii kootii sagantaa mataa kootii daqiiqaa muraasaa ta'uu barbaada waan ta'eef ammatti qabadhee tureni. Kanaaf yoo na gargaaraati irra deebinee al tokko ol kaanee hacaaluu yaadanna daqiiqaa tokkoof. Galatooma ta'a. Akkuma hundi keenya yaadannu Hacaaluu artistii baay'ee jaallannu, artistii baay'ee kabajnu, Oromoodhaaf Hacaaluun eenyu akka ta'e walitti himuun nu barbaachisu. Kanaaf yeroo Hacaaluun ajjeefamu an akka dhuunfaa kootti baay'een itti miidhame, itti dhukkubsadhe. Amma har'aatti waan sammuu koo fudhachuu hin dandeenye ture. Baay'ee itti dhukkubsadhe jechuudha Hacaaluu duusaati. Hacaaluu duusaa qofa osoo hin taane immoo Hacaaluu booddee wanta ta'e sun hundumti isaa ol qabatee baay'ee nama itti miidhamedha akka dhuunfaa kootiitti isin jechuun barbaada. Itti fufee carraa akkanarra walgahii kana sitti geggeessuu fi carraa kan naa laattanii hawaasaa Osloo hedduu keessan isin galateeffadha. An Osloo miti kan hin jiraadhu, an kan hin jiraadhu Westlaandii naannoo Luuster Community jedhamu jiraadha. Kanaaf yeroo baay'ee sababiin as dhufee sagantaa tokko jedhuuf namoonni baay'een waa'ee Osloo jiraadhu fakkaata, garuu Osloo jiraadhu achiin jiraadha. Kanaaf waa'ee Jawaarii yeroo sana baay'ee maaliif akka Hacaaluun ajjeefame Jawaariin yeroo sana maaliif akka inni maal hojjechaa akka inni turee fi walumaa gala qabsoo Oromoo hooggana Oromoo rukutuu waan turee fi hundumti keenya nagaatti dhabneerra. Keessi keenya nagaa gosa lamatu jira, nagaa external peace, internal peace jira. Keessi keenya hedduutti miidhameera jechuudha wanta yeroo sana ta'e irratti. Kanaaf an akka dhuunfaa kootti baay'een itti miidhame, garuu Waaqayyoo isa kan hundumaa dabarsee
Jawaaris hidhaata hiikamee har'a nu gidduutti akkasitti argamuu isaatii fi Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Waan dubbachuu barbaadu ani yeroo hiriira sitti ta'aa ture yeroo Hacaaluun ajjeefame sana keessa as dhufee hiriira irratti hirmaachuu hin dandeenye. Akkasumas immoo dhufee Firii Jawaar Mohaammed illee jedhee hin beeku. Kanaaf Jawaariin dhiifama gaafadha. Garuu waan tokkoon gochaa ture. Waaqayyoon kadhachaa ture. Ijoollee koo wajjin iskaayippiidhaan ijoolleen koo biyya jiru isaanii wajjin waggaa kana guutummaa Waaqayyoon kadhachaa ture. Waaqayyo immoo har'a deebii nu deebisee akkasitiin Jawaariin ija fooniitiin arguu kootti baay'een gammadaa. Waaqayyoon naa galateeffadha. Waan jechuu barbaadu tokko yeroo sirba Hacaaluu keessaa maal mallisaa kan jedhutu jira. Yeroo baay'ee dheengadda dhiyoo kana namaa wajjin otoo haasofnu maaliif waliin gallu? Maali rakkinni keenya? Maaliif Oromoo waliin galu? Maaliif waggaa hamma kanaa obboleessuma koo wajjin illee walii hin galu jedhe. Achi booddee wajjin haasofnee rakkootu jira. Rakkoo sana akkatti furruu irratti rakkinni jira. Namni baay'inaan jira namni hundumtuu tokko ta'uu hin danda'u. Namni hundumtuu adda addaa kennaa adda addaa qaba. Akka adda addaatti yaada. Namni kun hundumtuu tokko ta'uu hin danda'u. Garuu akkatti waan dhuunfaa keenya dhimma keenya bakkaan gaannee garuu waan waloo irratti immoo waan walitti nu fidu jiraachuu danda'a. Egaa akka ani waan ani ilaalaa ture keessaa akkuma beektan akkuma yaadattan waggaa darbe kuni waggaan 2020 duraaf booddee baay'ee jijjiirameera haalli addunyaa jijjiirameera kan Afrikaa jijjiirameera kan biyya keenyaas jijjiirameera kan Itoophiyaas jijjiirameera kan Oromiyaas jijjiirameera waa hedduutu jijjiirame. Maaltu jijjiirame akkuma beekamu dhibeen koronaa waan hedduu gaaga'eera. Inni kuni addunyaa kun hagam walirratti hirkattee akka isheen jirtu. Addunyaan kun yoo gar tokko miidhame inni tokko akka dhukkubsatu yoo akkuma qaamni keenya iddoo tokko yoo qanxoorne qaamni keenya guutummaa dhukkubbiin nutti dhaga'amu addunyaan kun nagaan ishee dinagdeen ishee hawaasummaan ishee fayyummaan ishee hundumtuu walitti hirkatee jira. Kanaaf inni kun addunyaa keenya irratti rakkoo jijjiirama hedduu jira bara 2020 kana booddee. Akkasumallee erga lolli biyya Awurooppaa keessatti eegaleellee waan hedduutu jijjiirama gurguddaa jira. Inni kun jira. Gaafamoo akka Oromootti gara kan keenyaatti deebinu Oromoon waggaa hedduu qabsaa'eera. Bu'aa qabsoo isaatiis argineerra. Ani mataan koo bu'aa qabsoo Oromooti. Har'a akkasitti isin dura dhaabannee akkasittiin haasa'uu danda'uun keenya bu'aa qabsoo Oromoo keessaa ani mataa koo nama tokkodha jechuudha. Hundumti keenya iyyuu kanas jirru hundi keenya bu'aa qabsoo Oromoo irraa dhufne jechuu hin danda'amu. Kanaaf waan jechuu barbaadu akkuma Hacaaluun jedhe maal mallisaa jedhe sirbee mallisaa maal jechuun furmaata barbaadudha. Hinduun tokkoon du'aa tokkoon ajjeesisaa maal mallisaa jedhee furmaata barbaachuudha. Maaltu fala ta'a kanaaf isa jedhu jechuudha. So furmaata tokko barbaaduu dura immoo koozii rakkoo sana duuba maaltu jira? Maaltu rakkoo sana fi uume? Isa jenne gaafa deebinee ilaaluutu nu barbaachisaa jechuudha. Ani akka ilaalutti akkuma Jawaaris kanaan arga dhufeeti amma Awurooppaa keessaa imala galatoomaa kanarratti haasa'aa jiru ilaafilameedhaan Oromoon rakkoo isaa akka furachuu qabu irratti isa kanatti nama mallisaa haasa'uudha. Rakkoo adda baafachuudha. Rakkoo sana erga adda baafannee booddee immoo rakkoo sanarraa kan ka'e immoo miidhaa maaliitu uumame Oromoo irratti rakkoo sana xiinxaluu. Rakkoon sun immoo akkamitti furmaata argata isa jedhu irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Wanta Jawaar fa'aa asitti imala galatoomaa kanaan dhufanii fi fala barbaaduudhaaf jechuudha. Falli isaa immoo nama biraa yookiin qaama biraa bira jiratu hin ta'in anaaf isin bira jira. Tokko keenya bira jira. Qaama Oromoodhaaf hin qabsa'a. Oromoo fooyyessa Oromoo jijjiira jedhu bira jira jechuudha. Egaa wantooti rakkooman akka addunyaatti wantoota gurguddoo sadii jira. Tokko kan addunyaa kana nagaa dhowwu waan sadii jira. Tokko addunyaa keenya namni kan inni konfliktii yookiin immoo walitti bu'uu danda'u waa sadii yookiin amantii irratti yookiin bulchiinsa yookiin immoo gabarnaansi isa jennu irratti akkasumas immoo siyaasa. Oromoon amantiidhaan waldhabee beeka. Oromoon amantiidhaan waliin dhabu Oromoon amantiidhaan.
bulchiinsa gavarnaansiidhaan wal dhabuu danda'a. Sirna bulchiinsi yeroo jennu bulchiinsi kan mootummaa qofa osoo hin taane bulchiinsi kan mana keessaa akkuma Jawaaramuun dubbataa ture kan obbolootaa kan maalii jedhee gavarnaansi keessa kan obboloota kan maatii jiraachuu danda'a. Kan biyyaa jiraachuu danda'a. Kan instituushinii adda addaa jiraachuu danda'a. Inni kan biraan immoo siyaasadha. Siyaasi walitti nu buusa, eeyyee walitti nu buusa. Maaliif walitti nu buusa? Kompitiishiniidha. Neechariin siyaasaa paawarii aangoo fudhachuudha waan ta'eef kompitiishiniidha. Kompiit wal godhachuudha. Namni aangoo qabachuudhaaf kompiit wal godhachuudha. Kompitiishinii kana keessatti walitti bu'iinsi hin dhufa, eeyyee walitti bu'iinsi hin dhufa. Maaliif siyaasa aangoo ilaallata waan ta'eef aangoon immoo addunyaa kanarraa immoo the most scarce resource addunyaa kanarraati paawarii nama aangoodha. Aangoon salphaatti hin argamu jechuudha. Kanaaf wanti walitti nu buusu jechuudha. Kanaaf egaa wal yeroo konfliktiin uumamu immoo kanaaf kun immoo maalitti adeema gaa rakkoo rakkootu uumamaa deemaa jechuudha. Kanaaf rakkoo kanaaf fallisaa maal akkuma sila Jawaar kaasee maal mallisaa kan jedhu suni maal mallisaa furmaata ilaameedha. Konfliktii maaneeji akkatti goonuu baruu qabnaa barachuu qabnaa. Konfliktii maaneejimenti istaayiliin immoo gosa adda addaa jira. Tokko akkamittiin furuu dandeenya, akkamittiin rakkoo keenya furuu dandeenya, akkamittiin furmaata barbaadu dandeenya seetuu fi tokko yeroo konfliktiin uumamu akkaataa nuti itti rakkoo uumame sana furuu dandeenyu kan waan shantu jira. Inni tokkoffaani rakkoo sana amananii fudhachuu. Yoo namni lama walitti bu'ee rakkoo sana ani balleesseera yoo dhee yookiin immoo nan galchu yoo dhee dhiisee inni kun yookiin akkasittiin akkomodeet godhanii yoo bira darbanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo kompromaayiz gochuu danda'u, kennanii fudhachuu. Kompromaayiz jechuun lachuun gammachiisu garuu immoo inni tokko lachuu persentii 50% kan gammachiisu jechuudha. Inni kan biraa avoid godhanii dhiisu, nan galchuu rakkoo kana furuu nan ilaallatu nan galchu jedhanii yoo dhiisan immoo inni kun immoo dhimma sana nan ilaallatu jedhanii dhiisu jechuudha. Inni kan biraan akkuma isinitti kompitiishiniidha. Siyaasa keessatti kompitiishinii yeroo hundumaa konfliktiitu jira yoo wal dorgommii jira ta'ee walitti bu'iinsi uumamaa hin dhufaa jechuudha. Inni kan biraan ittiin ilaameedhaan walitti furmaati barbaadamu kollaaboreeshin yookiin immoo wal ta'uudhaan fala barbaadu rakkoo waloo sana irratti jechuudha. Inni kun baay'ee kan fudhatama qabudha jechuudha. Rakkoo waloo waliin qaban sana furmaata barbaaduudhaa fi wal ta'uun, wal hubachuun, wal dhaggeeffachuudhaan rakkoo Oromootiif fala barbaaduun isa kanadha. Isa kana keessatti ilaameen isa kanadha. Kanaaf Jawaar turtii isaa keessatti booda irratti gaaffii keessan gaafattanii waan fuulduratti fala ta'uu danda'u, furmaata barbaaduu danda'u kana irratti xiyyeeffannee wal taanee waa imala galatoomaa isaan deemaniif kana akka kaayyoon isaanii milkaa'u galma ga'uu fi isa kana irratti hojjechuu qabnaan jedha. Waan na dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Kanatti fufee koreen galii maddisiisu imalli galatoomaa kuni akka inni milkaa'uu fi koreen asitti ba'anii asitti dhufanii sagantaa kanatti fufu kana booddee Jawaar fa'aa boqonnaa fudhachuu danda'u. Ibrahim.